Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota Walloo Media Network jirtu baga irra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee Walloo kan jalabuune isin gabaasnu ta'a haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana tura ankan isinitti immoo naatoo Wallooti. Lola tibbana kana banameen miidhaa hedduutu Oromoo Walloorra dhaqqabee jira. Bal'ina isaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Hawaasni Oromoo Walloo duula qindaa'aa hidhattoota naannoo Amaaraatiin miidhaman birmannaa addaa akka isaan barbaachisu himan. Tibbana lola hidhattoonni naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Jillee Dhummuugaa kan dabatteetti bananiin lubbuun namoota nagaa darbe. Hawaasicha keessaa kanneen rasaasaan rukutamuun miidhaa qaamaatiif saaxilaman hedduun tajaajila wal'aansaa fayyaa barbaachaaf hanga Adaamaatti dhufuun yaalamaa jiraatanis birmannaa uummataa akka isaan barbaachisu dhaammachaa jiru. Tibba darbe caasaa poolisii humna addaa naannolee diiguuf murtiin mootummaa federaalaarraa labsame naannoo Amaaraa keessatti hokkarri akka ka'uuf sababa ta'ee ture. Addummaan finxaaleyyii fi hidhattoonni faannoo mootummaa biyya bulchaa jiru kan Oromooti lola jedhuun hawaasa Oromoo miidhuuf balleessuu akka haalootti qabatanii itti fufuu isaanii walqabatee Oromoota naannoo Amaaraa keessa jiraniif daangaalee naannoorra jiran irratti haleellaa raawwachuu amaleeffatanii jiru. Tibbanas murtiin caasaa poolisii humna addaa naannoo diiguuf jedhu akkuma bu'een ija hamminaan hidhattoota naannoo Amaaraa gara Wallootti fuulleffatee jirti. Baatii Ramadaanaa keessatti Walloo irratti haleellaa raawwachuun kan baratame ta'us kan baranaa kan wanti adda godhu diigamuu poolisii humna addaa naannichaatiin wal qabsiisanii olola siyaasaa oolfachuuf yaadamuu isaati jedhu jiraattonni yaadanuuf kennan. Haleellaa hidhattoonni naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti bananiin lubbuun namoota nagaa akkasuma namoonni gurguddoo fi daa'imman qabeenyi akka manca'e nuuf himanii jiru. Namoonni gariin ammoo madaa'anii miidhaa qaamaaf saaxilamanii mana yaalaa dhabanii ciciisaa jiru. Kanaaf uummanni keenya akka sagalee taataniif waan barbaachisuun akka bira dhaabbattan asumaan isiniif dabarsina.